An ulee harka soqobeeyta. Ibaloo bakka loluma ajaa'ibaa kana. Bara 2014 na yaadachiisee kooyta dhagaan darban nutu. Si situ isheen godhee viidiyoo sanbarra dargee jechuun miiseenii kee. Garaan na ciccitee ara sheertu godhee. Ani macaa humaalleen balleessinee bara humaalleen jenneen inkii jechuun waan inni dallaseen jedheen warabbal kaaba bar jechuun sigxinnaa maalii ka jedhu ችግር የለውም አለም በሶስት ተረገጠ የመጨረሻ isa uf jibbisiisa jechuun gan ani nam takka allee arrabaa miti kuni bara ijoollee nama meeqa akka isaanii yoo naafosati kiyyallee jedhan siigalee garuu akkas wallahi billahi keessa naafosati naan jedhan ijoolleen meeqa warabbal kaaba jechuun fati bakka yoon beekur wallahi fati inni illee tan qajaqajee baareen irraa fiigee dhaqee kaameraa keessa seenaa Saadam amma akkam goona beektaa alas jechuun suufa kaannee miizee taanee suufoota garaagaraa kana banaa jechuun እናሳያቸዋለን amma jechuun ekspiraansii yaa fudhatan achirraa irfaaruun jechuun achi booda namni deebi'ee miizee ta'ee isteeppii sanii firiitii miizanii hin deemne jechuun hinkuu Wale talaalaafi bashita አለ እኮ ሰዓት ዋን ሲንግል ወይት እኔስ ደንስ ማለት ነው jechuudha gabbaa'ee jechuudha adii kan dhiiba kana wali qaree akkana dallasa jedhee nama bar wannaa jechuun rakkoon qabu ani akkana kun akka intal labbaa sunaa galabbatamtee teessara gartee akkanatti galabbatee caffaraaf ba'aasko maal jetta'u wannaa kana jira beekta Dubaayii kana talaalaafi bashita adda araadaa bittoon isaa qeerri sagadhee ajaa'ibaa kun Assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Badi tanile wa. No, never ever. Zate, wai media fayyadamuun dhorkatee barsaadaan fileesii fiidiyoo bata akka falsatuudhaaf insha Allah yeroo bira geessi sodaa. No. Ana meeshaan si akka dhaabatee taa'u viidiyoo ta'e muka. Jateere. Meeshaan koo akka dhaabatee taa'u. Ara dirana hafachuu maaltu jibannaati. Dindisu saddam sinummaan saadiyaa faashin jettanii gogaa horii uffatanii kottanii dindisu. Ofii bar. Sunani. Wayye. Maal barbaada beektaa? Quality fi quantity waan jedhamu jiru. Yoo namni fakkeenyaaf akka uffatisanii deemsilleen sochiilleen gaafsirri banamulleen yoo hin dandeenyu fakkeessi gaariidhaa bara. Amma fakkeenyaaf mucaan mareef tan dhufee tare sun sirbi tirii nasii baname amma sirba tirii saniin tiivii agaree hin beeku mucaan. Diskoo akka dhiichisanii ba eeywa. Amma fakkeenyaaf akkuma shaggooyyeen beekaa. Ana argina akkamittiin hin beekne shaggooyyee sirba. Amma fakkeenyaaf sirba shaggooyyee sii bananii sirba shaggooyyee sen fakkeenyaaf sirba gujii yoo itti sirbite jechuudha akkaataa ritmii gujii yookaan immoo akka warri gujii sirbuutti akka wallaggaa sanii yoo sirbite amma gaaf kana maal jettare hingaan gaafsan ta'a jechuudha. Yaa sirri namuu oomoo beekutti silaa taphatee bareeda. Daddaayisitee gabbuuftee ol kaasuu qabda jechuudha. Saa sirri. Akkas jechuudha. Mirti gaafii gaafadhuun kunoo kaleessa isin miisee ta'e. Arabaakin jettu. Gana isinleen dhufa warra viidiyoon booda dhufa. Kamiisee waliin ta'anii ol seenan tokko ka wal dubbisuu didan intalliyyuu aaraa deemti bar isii bakkumte intalli sunii isiidha. Lola isiin akka ganaa dhufa viidiyoon tokko ka walli seeruu didanii balaa waliin buusanii bar takka fa'aa gana jechuun amma tartiiba qabdi. Siisee jira. Ijoollee gandaa wajjin shaggooyyee kana ni dhiichifta garuu wanni baalagee yookaan wanni ati gootu takka illee ni jiru. Hin jirtu yaa namayyuu wal qabatee dhufu shaggooyyee. Namoonni baami namuu ganda dhalatee guddate keessatti namni tirrii haa ta'uutii ka baalallee ka wallaggaallee ka shawallee ka beeyne jiru yoo sirbi sun banamee jechuudha. Ammoo sirba banamuuf kana. Namuu aadaa ishee beeka DJdhaan wataan dhufu sirba kana naabanii jedhanii jarri lemii namoo sirba kana maal godhuu qaban tireeningii godhanii akka saadabillee laabiitti dallee poostii goona fi hinkii hunkuu akka hin taaneef indoom saadama akka jiraan teenkiyu akkana biraavoo jedhuun dalaganii akkasii dhumuu qaban miizoon akkanaa miiree jiran. Akkan ishi takkiin waasitti dhageeffadhu isaatiin takkiin deengadda wayita seetu dakka sadii seenaa jirti argee dhagahee
Muuziqaan jidduu irratti dhaabate karaa irratti. Muuziqaan dhaabatee viidiyoo saniin sogaa raganaa nuti hin genne. Muuziqaan dhaabate. Bannaadha sagalee keessiitu nu rabbashaa jira. Sagalee miyuuti irraa hin kaafatin amma booda. Banni nama rabbasha. Angurri maana cinqamaa jedha lakkaa fiiguu gahee yaran iyyuu maraadhee fiiguu gahee jira. Anuu bohoo edaa warra taroo edaa. No, miyuuti irraan kaasiin sunaan. Mucaa abbeera kiyyaa tokko jira beektaa? Indaa safara kenna beektaa warra amaaraa kana jira. Amaarri warra lafa sargii mattaa miidha duran. Amma oduu hin jenne dura maali matan beektaa harkadhaa jira akka naannoo kennatti atillee hin beektaa. Amma harkadhaa kana jechuun mucaan afaan amaaraan beeku. Adaadhaa argitee deemiti warra gash baqqalallee harkadhaa qabnaati akka nurraa namni jedhaati itti maa jettee ergiti. Ijoollee lama erganiyaas. Amma harkadhaa kana jechuun maal jettiin kunoo ayyaa waan jette harkadhaa qabnaati maatii wajjin akka nurraa nafne mindannoo harkadhaa manaam jettee gaafannaan harkadhaa hin beektan isin jennaan harkadhaa nyaannaa qaba harkadhaa manaam maal jennaan mucaadhaan maal jedhan beekta harkadhaa jedheen harkaa cabacabe jedheen harkaa cabacabe egasii afaan amaaraatti maal jedheen ayyaannaa abbaan daalu ijaa cabcubu wallannaa indaa qoruu jedheen harkadhaa ni beeksisanii ijaa cabcubu. Ajabcu. Ijaa cabcubu yaa. Harkadhaa bara harkadhaa. Harkadhaa hamaarre. Ijaa cabcumaa kan tokko akkasitti Oromiif Amaariffatti hiikkatee abboo jedheen hin deemin dukkanaa jedheeni jennaani hin deemaa jedha Amaariff atti sa'aatu callamaa noo minaamin jennaan noo hedaallu jedheen maali jenna kunoo ji'atu jira jedhaniimi. Waruu haalli adallande jedheen. Ji'a. Ji'a wanda hiikkatee waruu haalli adallande jedheen. Maal jedhamu? Saddam qoy sargi kaleessan martuu abbaata mamna fakkaate beektaa dhiifa manarraa ta'e intallee maal taate eenyu jalaa jijjiirate. Tamiin. Intalayyuu jalaa jijjiiranii barmicha. Mucattii tabiraa fuudhe jedhan namni akkasina himee intalli taawwalaa xiqqoo biliqqisee takka aboyta mana galtee jettuun guddatteedhaan osoo manatti hin galee addaraa shibiteseetu guddatteedhaan inni yalla ubbatamu. Jalaa jijjiiranii. Wallahi jedhime. Wallahi jalaa jijjiiran. Akkasiin itti tabiraa argee tabiraa itti kennanii biyyaa fidaniif jedhan. Inni wala kadhata dhiisanii tabiraatti gurguran. Hama taatiif malee mucattii jalaa jijjiiranii dhagahee anillee kun akkasa gurra isin calawu sila namichaan maal ta'e hin arguun aynuun galbixoonu. Anan jenne suuraa namarra hin jirtu. Namatu dawwalee sila viidiyoo sammaa calliftee mucattii jalaa jijjiiranii barii naan jennaani tamiin abbaa tamam taabboo kaleessa fuudhe san abbaa sunaa mucattiin awwala xiqqimuu turte. Hin jijjiiramtee jecha dhageettee naan jedhan tamiin kaleessa kunoo. Gurriichaa miti Dubaayitti namni illee baduu eegalee jira. Mucattiin tun baddee sargiin hin oolu jedhanii jalaa jijjiiranii quba qabdana jedhan birrii baay'eetti ba'e. Wallahi የሰው ልጅ ክፉ ነው የሰው ልጅ። Awantu yalla. Saadok yebannan nagaa naa qabda birooki. Intala fuudhan Wanti nama qibaati kiyya boorati kiyya bullooti kiyya adii kiyya akkamatin. Miisi wallahi jirta banna. Faanchaw jettee dhiifta banna seenaa. Barsii yallam ko jechuun. Addunyaa irra seenee namni agadhaan jiru tagaa. Hagadha. Never ay mallasan. Wallahi billahi osoo jechuun sittaas ta'u osoo zaaba tamalakoo mutulu. Kaammaa osoo haga feete miliyoona qabaatta minum intina gaafa kennaa sun bari yallam batiriilee na taganyu. Wallahi billahi wallahi. Si sadam dhagay achitti miizee nama meeqaa taane masritti jechuun biyaansi anaa fi sadam miizee sargii shanii taane jirra. Gin namni hin beeku. sargii jan sargii shanii taane jechuun sadam. Namni goroggoleessi baasa bata qabate. No wanna kun jirre. No anama fakkeenyaaf jechuun wallahi nan beekan. sadam footoolee san dookumantiilee sun haga mana biran jira garuu jechuun ምን አይነት ኳሊቲ ምን አይነት ኳንቲቲ እንዳለው ሰንብቻ ምት ሰርጊዩ የቹ ኡመት ራፊ ከነ መረ ሪባ ካስኔ በደማይሲኔ አከሲታ በቃ ሼኮቲ በረበር አማማ ደርብሲስኔ የቹ ሻሻ ጎሲኔ ነው አከረ መከረም ጀረም አከ በርዳሲ ለማማ ደርብሲስኔ
bakka warri masriitti godha sanitti sheekotiin amaamaa darbita jechuudha. Bakka baaroo kana itti dhiqqisiisnee ilaal kaaniin jilbiiffattee jabbarti. Wallahi gariin ammoo hin gajjabtiyyuu dubartiin miisaan gajjabuu eegaltiyyuu. Oh my goodness. Bardaansiin akkasiin jiru har'a boleessa kiyya barga jennee jilbiiffannee wal fiddiinee giddee addaan nu guuran eebba. Wallahi billahi. Arabnu geettee nu ajaa'ibte aadaa biyya kamiitu nu jettu kun. Aadaa addunyaarra hin jirre jennee. Roomii baga nagaan dhufte qoy roomii tanallee bari simbira jirti isaa hin beeytan roomii tan. Wallahi takkala. Namni simbira jiru hin beeytu roomii baga nagaan dhufte. Saadam siya bicha na beeka godhe. Wallahi namni simbeeku uun simbeeku anu simbeeku amma uun kunoo halkanii guyyaa taphisanii. Baga simbeekini namnummaan kunneen lachuu mujrima akkam nagaan qabda baga dhufte. Asante nena kata gaarii dhiibde. Maal jettu? Osoo nu beekne yoo naqaata laayisansii malee makiinaa ooftii siin jedhan laayisansii malee. Hundaa oofneerra. Akkana. Oofitiin. Takka oofnee hin beeknu warri oofnee hin beeknu. Saadam ati takka oofte? Ani oofneerra taa'uufillee carraan argannee gizee kennaa obboleessa kiyya. Kaballaan si guddisanii gizee kennaa wannaa jedhu san gizee biyyaa san jechuun surree ol marattee fiidee muka jala achi gortee ofirraa keetti ganamallee qilleensi hin jiru minaamin bar shinti beetii biyyaa takko itti asii gadi jettu achii si arganne lafa jalaa si arganne asii gubbaarra magaarraja jira magaarraja gubbaarra ni jira wayitti asii gadi jettee laatu Kadir kan falcha wararraa si argita jala sani. Bar asii qorqorroon argitu beekta nama nagaan ofirraa taa'u karuu kutaa waan dasii gan mee shinti beetii biyyaa sanii yaadadha wallahi mana duuba tartee itti asii teessu. Daa'imni gara simboo si argaa jiru keessatti. Gubbaan magaarraja jira madaabaraa sanu madaabaraa fa'aa godha. Aboo saaran gara kufitaa rabannaa. Hasanoo. Oye. Anaafi barsaadamii kun barsiinaa kenna jechuun osoo himanii jechuun. Addunyaarra jiru. Warri laayivii Itoophiyaa sun kun marti jechuun osoo haasa'e irraa miti. Infiid wallahi. Isin lachin umuroo daa'imi. Wallahi billahi wayini. Zaadin dhagoo. Roomi akkam jirta fayyaa jirta qilleensa akkam jira? Bannaati oyi Sadam gin mistira la waran bannaas. Wanta kan kaasi wanta kalal si qalanuu mistira kenna si qalanuu mistira kenna. Mistira gengilchaan makana ganu. Ammagaan yesaat. Saad si qalanii maqaan isaa Sadam. Ol darbi sun bicha namatti kolfamaa nulleetti kolfina bakka. Mistira akkasii ni mujjee qaccama bichaa himee dhaabaan. Sispendi godhe dhageetta si no dhageetta si wanta si qalanii si akkana akkasii. Nagaraachin la'aan nagallan jira. Saddam waa takka sitti mu. Osoo guddanyaan kee ka duraanii faaraa filxii wayii ta'e yoo naqaataate alabbaa. Waa meeqa jira yaalle hullum carrasuu naachoo. Saadam bara eega hagana himtanii baatee jirti dubbiin. Rakkoon qabu maali? Bakkee sa'aadin itti argummoo anatu beeka. Rakkidan qabu arguu miti osoo ilaala akkana qalbiin qalte. Injire. Lakki yoo baase yoo. No mistira akkasitti mistira lamita. Waan biraati miti. No suuraa fa'aa barbaadde si yaalli si. Amma akka itti raafuun sa'aad irraa natu beeka. Roomi seenaa suuraa kana himuu meedha geete. Amma masri dhufee torbaan takka ganaan torbaan takka Saadam na dura ture. Amma dhufna maqaan kiyya Saad tasaa Sadam. Minaara takka irra galla. Anaafi amma gisee kana anaafi Sadam waliin dagarre beeki torbaan takka ganaan dhufeen. Wal garree hin beeku abbo. Amma ana minaara irra rabu ijoolleen Oromoo kan kaati. Karaa gubbaa deemanii dhufan. Nakabatan abbo ijoolleen nakabatanii ati Saadamii maqaa abbaan Saadamii Saadii jedhee. Ati Saadam na jedhan uuya. Mucaa ishi ankulo suuraa kiyya kana na agartanii. Mucaa suuraan beeytanii jenna suuraan beeynu maqaa beeyna ati Saadam naan jedhan nakabatan kaabbo jara naabbo rabbii keessanii jedha ani eega dhufe torbaan takka. Sini sa kama der walang balle sini sa kama ni. Badini balle sana kama abbo jara maka Saadi ini Saadi. Wallahi billahi tagam sari dunia tu ranjir. Anjir tu lai. Tukuli dalam gunda tu lah. Normal ni mayu.
Achi isaan naqabanii bara abboo jedhee bilbilata. Maal taate abboo? Abboo naqabdee mi jalatti? Aboo jalatti naqabdee. Kun waan saadam balleessee isa Garuu maal naan jedhan beektaa mucaa gurraacha tokko naan jedhan ati hindi matallee tokko naan jedhe tokko keessaa. Abboo dhugaa keetti jedhan saadamii mucaan gurraacha saadamii maka nan beeku jedhan uu jedhan. Maal osoo gurraacha ta'e bara yaasaas zinaal barsanii yaa. Osoo kanarri kiyyaan milikata maa kun osoo adiin beeytanii isa jedhan wal jedhanii lu qaban yaa. Maqaa fi yoo osoo hin taane waliin galla waliin deemu. Ana qaban yaa na qabatanii bara wallahi. Nagadhiisuu deemu. Qabaanu qabaa qabdi bara. Aboo namichaan akkasitti duyda keessa si dheessu loo dullaadhaan Samiir. Arabdichi illee abbaa manaati bara abbaa manaati abbaa minaaraati. Arabdichi illee natti mirqaalee fi darajaa irraa gadi bu'u guyyaa rabbii mara hin dhaabatu beekta. Sa'aatiin taane galaa sa'aatiin taane ba'a. Aboo arabdicha kanaan dhufeenna waa jedhee saadaan afaan arabii kanan beeku ta'an waa jenneen hin dhufu maal jedhee biraa taree jennaan akka nama korriisa namni masrii sun siin jedha beekte. Inta kama saadillee inta kamaan jennaan duyda kana keessa dullaa qaba namicha mana keessa. Fooqi tokko farra jira bara watanii fooqi tokko farra dullaa na dhahee jechuun shanaffaa akkatti koreen beeku fooqi ijaa farra jira. Darajaa. Fiigicha dabalee fiigicha. Wasi darbe ko. Saadin kun bara akkanumatti fiffiigaa ammayyuu. Saad mirta no wallahi billa gaaf tokko haasaa osoo teennee mirqaannee wayitti haasannu Saad birri 500 sii kennina osoo naaseen daqiiqaa 10 turi jennee. Cal'isee daqiiqaa abboo 3 moo 4 taa'e birrii keessanillee barbaadu haasaa dhiyeessii caal salaam aleikum nusiin jedha salaam aleikum. Saadam akkanam maqaan nyaannamu. Wallahi no jetti bara wannan mabarsee nama hin malee waan biraatiin bitu siyaachuu kenna. Maqaan nyaatiin nana. Never mal abboo mal abboo. Never asid dua malee simu. Wallahi saadam. Wallahi jarana anaaf saadamii kana jechuun sakandii takka daqiiqaa takka illee addaan hin baanu bara akkuma sombaa fi funyaanitti hafuura kenna addaan hin bahu. Abboo Saadiin kun bar wallahi nama ajaa'ibaati garuu gizee akkasii gallusan takka nu dabbareen beeku. Awurooppaa dhufnee keessamnee barbaannatan. Qoy mucaan tirrii dhufe ufataa godhaan biyyan deemtu baran. Inde. Wallahi jedhime. Je takka naaf yalla. Bakka baree mangisti achi bulan gina. Baga nagaa han dhuftee arsicha koo goota gaafatii ka daqiiqaa takka keessa meetira 10 caffar. Asnaa beeka arsicha koo. Wayyo Saadam. Arrabooda akka itti naa taate wallahi san dhiisi bakka nama goota naaf goota. Daqiiqaa takka keessatti tirrii seeraan garsiisuudhaan kara tiiktookii kiyyarraa kara miidiyaa guddaatti dabartee jirtu. Wididdiriin kee itti hafuuf. Mucaawwannaa san fidi ka sargii ka fiigee intala bira dhaqee. Kunoo isaa bar. Akkasi abumaan tala achi dhaqee dhaabate. Yaala ani finne barlaan dhageeka. Ka waraabee kaameraamaanidha. Mucaa waraabee dammoo intini akka ispiidii isaa dabaleeti malee ani akkas fiigee hin jiru beeki. Isa saree. Isa aree inni quban qabu bara inni tirri dhaabatee dhahee intala biraan ga'ee deebise mucaa liitiidha. Akka jiru garuu Saadam intala bira dhaabatee. nama sargii dhaqee baroo son taphanni galu jira barrii jallee bakka kaameraan jiru eessa Saadamin na fuudha jedheeti. Kootu gudee sitti himaa gaaf tokko mucaa wayiin taphataa beektaati gadhiiste mucaa san ani mana ammaa deemee dhufaa yoo dhufu hin taphataa baddi mucaa kan amma kaameraa waraabanii Saadamii erganii keessa na buusan jedhee duuba deemee barrii dhaabaddi mucaa sun akkasumaati fuute gadhiisan. Akkasis fuute. Akka badaasii eeggataa warri qaxarii beeku. Noonu warra qaxarin tuqu mee amma tirri san nu dha'ee ishii mirga sii kennine viidiyoo kee badiyoo an fudhadhee jiradhe tirri masan bicha
اوكي اما لا ساعات عندك الناس Ishii balleessi. يتلقوا رومي اتسلين Guute mana osoo seette ka warri Dubaay kun bare guute osoo qatarii seette kolficha karaa duutaa viidiyoo qatarii osoo fudhatte. انا بربادي كاوجين كمال دلقان جيتو ركو Bootas. قبو Boot follow deebise ana sheersi godha. Amma ركو booda. قبو ركو قبو أنا بلسي بيجي هولون نياتا. في توكي ما تيجي كن Saadam jechuun akka Mossad, akka KGB, akka CIA ti. Namni viidiyoo isaa